Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo fi Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddeetti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti dhokaasa qonnaan bultoota irratti banameen namni tokko yoo du'u namoonni 8 ammoo madaa'an. Mootummaan Itoophiyaa fudhatamummaa badii isaatiin dhabee humna qawweetiin deebisuuf yaalii taasisaa jira jedhame. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti reebichi dargaggoota nagaa irratti hammaachuun dhaga'ame. Bulchiinsi yeroo Tigraay weeraraa hawaannisaaf naannichatti hammaateef birmannaa hawaasa addunyaa gaafate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo fi godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddeetti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Golee Oromiyaa mara keessa socho'aa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo leenjii loltummaa kennuu, hawaasa dammaqsuu fi barsiisuun cinatti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun iddoo adda addaatti injifannoo boonsaa argachaa jiraachuu beeksiseera. Haaluma kanaan gaafa hagayya 12 bara 2023 godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessootti tarkaanfii jabaa loltoota Bilxiginnaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun kaan ammoo madoo ulfaataa adabuun dhaga'ameera. Tarkaanfii kana aanaa mi'eessoo iddoo addaa karra Irreessaa jedhamutti fudhate. Lola kanaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota Bilxiginnaa 42 battalatti yoo ajjeesu 55 ammoo madeessuun ibsameera. Kana malees meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuunis barameera. Oduudhuma wal fakkaatuun kibbaa Oromiyaa keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gaafa hagayya 11 bara 2023 godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddeetti waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kun tarkaanfii jabaa waraana Bilxiginnaa irratti fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 32 battalatti yoo ajjeesu 20 ammoo madeesseera. Kana malees loltoota 5 harkaan fayyaatti qabuun booji'uun ibsameera. Gama meeshaatiin kilaashii AKM-13, bireena tokko, rasaasaa fi boombii hedduu irraa guuruun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu ibseera. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti dhukaasa qonnaan bultoota irratti banameen namni tokko yoo du'u namoonni 8 ammoo madaa'an. Guyyaa kaleessaa hagayyaa 14 bara 2023 godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Kimmisoo jedhamutti taateen qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwate akka waan nama gaddisiisedha. Kunis bulchaa aanaa Saxxammaa kan ta'an namni Misbaahuu Yaayyaa jedhaman qonnaan bultoota beenyaa malee lafti isaanii irraa fudhatameen lafti kan mootummaati homaa keessaa hin qabdan jechuu hordofee mormii qonnaan bultoonni gandattii dhageessisaniin poolisiin Oromiyaa fi milishaan dhokaasaa bananiin nama tokko ajjeesuun namoota 8 ammoo madeessaniiru. Qonnaan bultoonni kunneen gaaffii qajeelaa fi mirgaa kan gaafatan ta'us humnoonni mootummaa tarkaanfii jabaa fudhataniin lubbuu namaa dabarsuu fi kanneen biroo ammoo madeessuu danda'aniiru. Kanaan duras aanaadhuma kanatti qonnaan bultoota uummata bal'aa duratti baasanii utuu qacceen garafanii suur-sagaleen mul'isu bahee miidiyaa hawaasaa irratti komii guddaa kaasuun ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa fudhatamummaa badii isaatiin dhabee afaan qawweetiin deebisuuf yaalii taasisaa jira jedhame. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wixinee labsii yeroo ariifachiisaa raggaasisuuf walgahii ariifachiisaa cufaa kaleessa hagayya 14 bara 2023 geggeesse irratti miseensota mana marichaa keessaa tokko kan turan pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii Gadduu Andaargaachoo haasaan taasisan ijoo dubbii ta'eera. Obbo Gadduun haasaa taasisaniin karaan rakkoolee biyyattiif fala ittiin kennamu keessaa inni ijoon marii siyaasaa taasisuu fi furmaata siyaasaa laachuu qofaa jedhan. Labsiiwwan yeroo ariifachiisaa kanaan dura biyyattii keessatti labsaman rakkoo hiikan tokkollee hin jiru kan jedhan obbo Gadduun waraanni naannoo Tigraayitti waggoota 2 oliif geggeeffame kan dhaabate marii siyaasaadhaan ta'uu yaadachiisaniiru. Waraanni Tigraayitti geggeeffame lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu kan kaasan Gadduun badiinsa waloo hedduu booda mariin siyaasaa yeroo eegalamu rakkoon ture salphachaa dhufee jedhan. Rakkoowwan siyaasaa humna qawweetiin hiikuun ni danda'ama yoo ta'e Itoophiyaan biyya nagaa taati turte. Rakkoo jiru humnaan hiikuuf labsiiwwan yeroo ariifachiisaa hedduu labsamanii koomaandii poostii lakkoofsa hin qabne kutaalee biyyattii hunda keessatti hundaa'ee socho'us
rakkoo hiikame tokkollee hin jiru. Itoophiyaa keessatti abdiin nagaa muraasallee kan argame naannolee karaa siyaasaan hiikuuf yaaliin taasifametti jedhan. Haasaa isaanii irra deddeebiin afyaa'ii fi miseensota mana marichaan akka addaan citu kan taasifaman obbo Gadduun rakkoowwan bu'uuraa naannoo Amaaraatti uumameef sababa ijoodha jedhanii kan kaasan kufaatii paartii isaan bakka bu'anii ittiin dorgoman badhaadhinaati. Irra deddeebiin paartii badhaadhinaa irratti qeeqa qaban kan dubbatan Gadduun mootummaan badhaadhinaa ammallee badiiwwan waggoota 5 darban irraa barachuu dhabuun isaan ajaa'ibaa jedhan. Mootummaan aangoo irra jiru ofii isaa rakkoo siyaasaa uumaa, rakkoo sana ammoo karaa siyaasaatiin hiikuu mannaa humna waraanaan hiikuuf socho'a. Haalli kun amala mootummaa amma jiru ta'eeraa jedhan. Haasaan isaanii gaaffii adeemsa miseensota mana marichaa fi afyaa'ii itti aantuu mana marichaan addaan cituu dura yaada furmaataa dhiyeessan keessaa tokko raayyaan ittisa biyyaa haal duree tokko malee gara kaampii isaatti deebi'uu ture. Mootummaan fudhatamummaa badii isaatiin dhabe humna qawweetiin deebisuuf yaaliin taasisu raayyaa ittisa biyyaa fayyadamaa jiras jedhan. Kana malees hariiroon uummata Amaaraa fi paartii badhaadhinaa gidduu jiru sadarkaa suphamuu hin dandeenyetti waan ga'eef bulchiisaa yeroo humnoota Amaaraa hunda haammate hatattamaan akka hundaa'u gaafataniiru. Obbo Gadduun pirezidaantii naannoo Amaaraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun tajaajiluu isaaniin alatti haga yeroo dhiyootti gorsaa nageenyaa ministeera muummee Abiy Ahmad ta'uun hojjechaa turan. Godina addaa Oromiyaa bulchiisaa magaalaa Buraayyuutti reebichi dargaggoota nagaa irratti hammaachuun dhaga'ame. Akka jiraattonni magaalattii jedhanitti humnoonni nageenyaa magaalattii fi milishoonni qindaa'uun dargaggoota nagaa badii tokko malee qabanii reebaa jiru. Reebichi kunis kutaalee magaalattii kanneen akka Maariyaam, Kattaa fi Keellaatti akkaan kan hammaatu ta'uu himanii baanee galuun yaaddoo nutti ta'eera jedhaniiru. Kana malees dargaggoonni kutaalee Oromiyaa iddoo biraatii dhufan addatti adamsamuun miidhaa cimaa irra qaqqabaa akka jirus dabaluun himaniiru. Bulchiisi yeroo naannoo Tigraay weeraraa hawaannisaa naannichatti hammaateef birmannaa hawaasa addunyaa gaafate. Pirezidaantiin bulchiisaa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa weeraraa hawaannisaa naannoo isaanii mudateef hawaasa addunyaa birmannaa gaafatan. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Tigraay yaada BBC'f kenneen godinaalee 3 keessatti weerarri mudate balaa hamaa geessisaa jira jedheera. Pirezidaantiin naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa yaada Tiwiitara gubbaatti qoodaniin uummanni Tigraay, hiriyoonni, mootummaan federaalaa fi hawaasni addunyaa balaa guddaa kana qolachuuf waan danda'an hunda akka godhan waamicha dhiyeessinaa jedhan. Obbo Geetaachoon seenaa dhiyoo naannicha keessatti weerarri hawaannisaa kun isa hamaa ta'uu akka hin oolle himan. Biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa bulchiisa yeroo Tigraayitti itti gaafatamaan hariiroo hawaasaa obbo Mikaa'el Miruut BBC afaan Tigraayitti akka himanitti weerarri kun godinaalee 3 godina Bahaa, Kibbaa fi Kibba Bahaa keessatti miidhaa geessisaa jira jedhan. Weerarri kun adoolessa 20 irraa eegalee godina Bahaa aanaa Aslii Wabaraat keessatti mul'ate jedhan. Amma midhaan lafa bal'aa irratti miidhaa geessisaa jira kan jedhan qonnaalli kun miidhaa hanga ammaatti mudate adda baasuuf qorannoon barbaachisaadha jedhan. Weerarri kun kanaan dura aanaalee Aslii Wambartaa, Kiltee Awlaaloo, Tuwaasaayisii fi Endertaa keessatti mul'ateera jedhan. Godina Bahaa keessaa aanaalee 9, godina kaan 2 keessaa ammoo aanaalee 6 keessatti miidhaa geessisaa jira jedhaniiru obbo Mikaa'el. Bakka buutonni uummataa bulchiisa yeroo Tigraay walgahii atattamaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 22 bara 2015 geggeessaniin weeraraa hawaannisaa aanaalee daangaa godina Affaaritti mudate to'achuuf taaskii foorsii hundeessuuf murtee dabarseera. Weerarri kun waggoota 3 duras naannoo Tigraay fi Affaaritti mudate midhaan irratti miidhaa guddaa geessiseera. Hawaannisni kun kallattii 2 jechuunis Bahaa fi Kibba irraa gara naannichaa seenaa jira jedhu qondaalli naannichaa kun. Mootummaan federaalaa fi naannoo Affaar waliin ta'uun tumsi eegalamee ture kan jedhan obbo Mikaa'el qondaaltonni mootummaa mariidhaaf gara magaalaa Maqalee imalanii akka turan ibsaniiru. Haa ta'u malee haga ammaatti mootummaa federaalaa irraa gargaarsi tokkollee kan hin argamne ta'uu himaniiru. Ka'umsi weerara kanaa kan ta'e naannoo Affaar keessattillee keemikaallii fi farri hawaannisaa xiyyaaraan akka raawwatamu hojjetamaa akka jirus ibsan. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.